Kanaan soba natti fakkaachaa ture jechuudha. Dhugaadhuma iyyuu natti fakkaanne piraankii wayii natti fakkaachaa ture garuu jechuudha ammallee jennaan hin amanuu jechuudha. Amma piraankii yookaan immoo ni zalgii godhatee mana tokkotti galanii mana tokkotti galfatutti ammallee amanaa hin jiru jechuudha. Ijoolleen koomentii jala deemtanii maashaallah jettan. Maashaallah jechuun maal jechuudha? Maashaallah jechuun maal jechuudha? Otu Sumayyaan miidhamaa jirtu maashaallah jettu Sumayyaan hiyyamteettiifi isin osoo warra heerumtanis ta'e warra hin heerumnis ta'e otoo abbaan manaan keessan isin irratti fuudhee maal jettu maashaallah jettu otoo isin hin hayyaminiifitu yoo isin irratti fuudhee akkam waansa akkamitti deeggaruu dandeessan akkamitti isa faarsuu dandeessan akkamitti maashaallah jechuu ni dandeessan fuudhu rakkoon qabu fuudhu jaartiin hangafaa yoo hayyamte malee fuudhuu hin danda'u jechuudha. Isin koomentii jala deemtanii maashaallah mindannoo maashaallah jechuun maal jechuudha? Otoo nu baatin otoo isin hin galin maashaallah jettu koomentii isaa jala deemee ilaaleen dhufe hundumtuu maashaallah amma dhugaa bareekaa kaleessa dheengadda kijibdaa hin sobdaa maa sobaa afuuftaa maa kijiba afuuftaa jettuun kaleessa dheengadda har'a gaafa ni dhugaa ta'aa deemu maashaallah qaanfattanii jechuu bakka lixxan dhabdanii jechuu mataa gadi qabattanii jechuu har'a gaafa harsuun dhufe inni zalgii godhadha qidaamee sanbata dhufu qalbii zalgii godhadha na qaanfattanii maashaallah jechuu hiika isaan beektan utuu hiika isaa beektanii maashaallah jettan fuudhu yoo jaartiin hangafa hayyamte haa fuudhu homaa rakkoon qabu garuu utuu sen iyyamanii fi maaliif fuudha iyyamteetti fi utuu sen wawwaachaa jirtu utuu sen guyyaarraa viidiyoo waraabde inni chaanaalii sirratti cufa jedhe yuutuubii kee sirratti cufa jedhe jettee wawwaachaa jirtu maashaallah jettu eenyuun aarsuuf innoo ishee aarsuuf isin immoo eenyuun aarsuuf teessanii tilmaamtanii ilaaltanittu salaamatan daganne salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota haadha kootu warroota amantii biraatiif ashamaa harka fuunni jirtu bakka jiraatanii yuutuubii kana gargaarsaaf hin baree haadholii hiyyeessota waan nyaatan waan dhugan hin qabne ittiin gargaara jedheen bane waan ta'eef viidiyoon koo isin dabbaruu baatus itti banaa dhaggeeffadha. Viidiyoo kana jalatti nama rabsuun gonkumaayyuu hin danda'amu nama rabsuun nama qeequun nama loluun hin danda'amu. Ani waan natti fakkaate dubbadha yoo isiniin ta'ini in dhaggeeffatanaa dhiisaa. Malee nana rabsina an waan dabaan dubbadhu an waan nama rabsun dubbadhu waan nama qeequn dubbadhu inaaffaatu isin guggubee jechuudha. As jala deemtanii namoonni nama tokko lama yoo baay'ate dhuftanii afaan bantuu jechuudha. Warra maalummaa ofii hin beekne warra sammuun qabne sammuun isaanii warroota walitti alba'eetu koomentiin taane negeetiivii waan jedhamu barreessaa jechuudha. Ani isa kana dantaan qabu waan barbaadan jettanii waan barbaadan dhiistanii I don't care. Okay. Gabaachuu ስለዚህ ኮሜንቲን ታኔ በሬስና አን ቪዲዮ ዋን ሂን ታኔ ፊዴ ገድን ኒሱ ገሩ ነመራ ሀሰኡን ሞ ድርቀማ ቡኒ ዩጀቹ ቡና ቆባ ከሰን ደንፊፈተኒ ጋፈ ዱደኒ ፊ ነማ ወጅን ጋፈ ደንፊፈተኒ ዱደኒ ገራገሩማ ጉዳ ቀባ ጀቹ ኛታ ቆባ ከሰን ኛተኒ ፊ ኛታ ነማ ወጅን ኛተኒ ኦሶን ቤኪን ኛቴ ጥሙርታ ጀቹ ኦሶን ቤኪን ቡነ በረካ ሀገ ሰዲት ትደፈታ ጀቹ yoo qobaa kee dhudde immoo jechuun buna sana lafa keessa dhudde siinii tokkitti dhudde dhiistee deemtaa jechuun garuu nama lama sadii taate gaafa dhuddu hin bareeda. Kanaaf waa'ee namaarraa haasa'uun otoo waa'ee namaarraa haasa'uu baadhee dhuftanii na dhaggeeffattan. Maal akkan isin hojjedhu barbaadde waa'ee namaarraa haasa'anii waa'ee nama keessa waan si gashu qabu viidiyoo mataa keetii hojjedhu. Viidiyoo mataa kootii maal akkan hojjedhu barbaaddan viidiyoo mataa kiyyaa hojjechuuf bootaan na daangeessa haalatu na daangeessa haala jireenyaatu na daangeessa malee viidiyoo mataa kiyya hojjechuuf rakkoon qaba. Gaafan biyya galee namarraa odeessu namarraa haasa'u kana naqu viidiyoo mataa kiyya gabaa keessa akka maraatuu fiigeetanii viidiyoo mataa kiyya dalagadhaa jechuudha. Kanaaf amma immoo haala keessa jirutu na daangeessinaaf iyyuu viidiyoo yuutuubii tokko tuktukii gadhiisee jechuudha. Haalan na daangeessa. Saniif wanti namarraa haasa'anii waliin bareeddi. Otuun maqaa isaa dha'uu baadhe otuun footoo isaa fiduu baadhe isinillee hin dhuftanii nan daawwattanii jechuudha. Lazzaan okkoo. Kanaaf namarraa dubbanna. Namarraa maa dubbatte? Ati maa akka taate? Waa nama keessa maal si gasheettanii haasaa hin oofina. Yuutuubii kuni kan gargaarsaati kan gargaarsaarratti. Yoo na arrabsuu barbaaddanii kan dhuunfaa miliyoonii jala deema. Isinii himee jira.
miliyoonii irratti miliyoonii argitu. Sabboontuu irratti sabboontuu argitu. Haadha kootuu biratti haadha kootuu bi argitu. Yuutuubii sadansaayyuu amaloota adda addaa qabaa jechuudha. Amaloota dheekkamsoon qaba, amaloota dubbii garagaraan qaba, amaloota gorsaan qaba, waa hedduu jechuudha. Amala sadiin qaba, yuutuubii sadiin qaba, amala sadiin qaba. Isinii himee jira. Yuutuubii sadiin qaba, sadansaa irratti amala sadiin qaba. Kanaaf jennaani as jalatti amala gaarii, amala bareedaa, amala nama rabsuu, nama lolu as jalatti isiniin deebisu. Achi miliyoonii jala deema, miliyoonii jalatti isinii deebisaa, keessaan illee isinii dhufaa jechuudha achirratti. Kun kan gargaarsaati. Isa kan kootii irratti waan barbaade ta'e akka barbaade jedhee nama arrabsu nan danda'a afaan waan hin qabuuf. Garuu kana irratti immoo kun kabaja haadholii keenyaaf baname waan ta'eef asirratti nama tokkoyyuu hin tuqu. Sanuu sentuna tuqa malee an nama hin tuqu. Durumaa kaaseeyyuu an nama tokkoyyuu hin tuqu. Garuu nama waan na barbaade dhufu. Isuma naasoo kanatti naaffaatti ta'e abiddatti ta'e bobeessee dubbachiisa. Yoo waan gaarii dubbadde dalgatti. Yoo waan gaarii godhe dalgatti jijjiira. Yoo waan gaarii afaan kooti baas dalgatti. Maal si gashi hin kijibin. Dhiirrillee akka dubartii jechuudha. Nadheen ta'e haasa'aa jechuudha. Kanatu na dubbachiisa malee hin dubbaddu. Dhugaa rabbii hin dubbaddu. Maaltu na galchi? Waa'ee namaa keessa nan galchuu. Waa'ee jireenya koo malee waa'ee nama nan galchuu jechuudha. Namarraa dubbachuu immoo ana bichaa miti kan dubbachaa jiru. Warroota yuutuubii gurguddaa qaban turaa dubbata. Namarraa inuma dubbatu simmaa hinaaftu. Ruutaa Fabirishii ilaalaa. Ruutaa Fabirishiin piraankii godhu yeroo hundumaa ijoolleen isaan daawwattoonni isaanii akkuma nu Saayidoo daawwanne Saayidoo irraa dubbannu ijoollee baay'eetu maqaa Ibirishiitiin banatee guddatee jechuudha. Inaafaniiru hundi isaanii hin deeggaru jechuudha. Kan keenya Oromoon inaaffaa qabdi nama xiqqeessuu illee qabdi jechuudha. Dhugaa rabbii. Maal qaba yoon irraa see guddadde? Maaltu isinitti irrata? Dhugaa rabbii asirratti dheekkamuuf hin dhumne ani waanuma yuutuubii kanaaf haasa'uuf jedhee tan dhufe ana asirratti afaan kolleen badu takkaayyee afaan badees hin beeku ol bee kana sana namaan jedheen beeku. As jala deemtee nama tokko lamatu kijibdu maa kijiba oofta. Abaluu ishees nan beeka bar. Abaluu ishee bukkee ga'een jira bar. Ani keessaan illoo abeektanii abaluu ishee bukkee ga'ee jira. Abaluu ishee biyya seen jirtu ganda seen jirtu bukkee ga'ee jira. Asirratti maxxansa jedhee namni na dhowwe namatti ergee jennaanitu riyaan baay'ee jaaladhuuf kabaju tokko jira. Riyaa sanatti erge abaluun akkas akkasii as jiraa nan dhiisinaan jette. Kanaaf nama saaxiluun barbaanne ani jireenya mataa kiyyaa jiraadha jireenya namaan jiraadhu. Lazzaana'u kanaaf jennaani Sa'idoonii badii guddaa dalagee jira. Badii guddaa dalagee jira. Otuu Sumayyaan hin ayyaminii fuuchuu qabu ture. Lash! Otuu sen hin ayyaminii fi attamitti fuudhuu hin qabu ture. Kanarraan dubbadde. Kanaaf jennaani hedduu tokko na arsee jiraanaani sanbata guddaa miila naan fuudha. Minjeen barbaadu. Firan barbaadu. Akkanumatti na galfadhu jetteen akka inni galfatu ta'e ilaala. Yookaan piraankii isaaniitu sanbata guddaa xumuramee gara haadha manaasaatti deebi'aa jechuudha. Yookaan immoo dhugaan fuudhaa jechuudha. Argitanii namooti baay'een akka isaan ijoollee dhiisanii galan hin beektu. Yamanii keessatti ilmaan itti gatanii waan dhugaa dubbadha barsoo kan dubbadhu. Jadidee itti gatee galee abbaan Rooziidhaatti gatee galee jaarsi Fooziyaa miti isheen mucaa tokko qabdi mucaa bareedaa tokko qabdi maashaallah. Abbaan manaa isheetti gatee Turkii deemee namoota baay'ee jechuudha. Hin galu. Birraa dhalshaniitu achi keessatti dhiisanii galu. Beektanii namni dubbatuuf hin jiru bara. Namni irraa dubbatu hin jiru. Amma haati Kifaayyaa suni Kifaayyaas mucattiis qabattee morma keessa jirti. Mucattii ishee dura haati Rabbii kan jannataa godhu mucattii irraa duute suni abbaan dhiisee biyya galee amma mucattii sana amma waan itti qallabaa jirtu beektu waan ittiin jiraachisaa jirtu beekte amma haati humna hin qabne. Kana fayyaa addaniin beektanii bara an garuu nan yaada. Ani garuu karaa itti argadullee barbaadan jira jara sana. Garabbi. Itti dhalshanii dhiisanii galu. Nisu illee itti dhiisee galee mucaa haati irraa duute ijoollee lama dhiisee galee fudhateera. Dhalshee. Kanaaf Sayidoodhaaf harka rukuttu maashaallah jettu baga fuudhe. Ijoollee lamas keessatti gateetu baga fuudhe ka. Isiniif gammachuu ta'e maashaallah qaanfattanii duutanii maashaallah. Xiqqoo ishee saalfadhaa. Xiqqoo ishee mormuu qabdu ittiin falmuu qabdu. Otuu Sumayyaan hin ayyamin fuuchuu qabu ammallee jechuudha. Nan dhaammadha otuu Sumayyaan siin ayyamin hin fuudhamu dalgiin kun ta'uu qabu Sayidoodhaan dawwalaa fi ittiin himaamu. Dawwalee itti hima. Argitu miti.